isaan lachuu osoo manguddummaan ergatin ifiif dirqama walitti hin deebisa. Mucayyoon tunis intala lalaati boru heerumaaf ta'is isaa wajjitti addaa baatee ilmaan sii dhiiftee kabiraa heerumuu hin qabdu. Bultuma sii ganamaatti deebuu qabdi jettee osoo abbaan mana kifaayaa jadiidni beeytanii manguddummaan ergatin osoo kifaayaan bultii xiyyanna deebise jettee manguddummaan ergatin ifiif itti rakkachuu jirti. Rabbiin gaa waan isii yaadde kana bakkaan haa gahuu fi galmaan rabbi haa gahuu fi nutillee waliin taanee isii waa hedduu nu gooti nuti takkittii tana yoo rabbi nu laaffise goonee fi dhawamee rasaasaan harkan qabne miilan qabne as gad dhufuu manni sii kun UNHCR jechuu dandeessan qayyi masqal jechuu dandeessan maquma oromummaati. Nu hundaafuu haadha rakkataa oromoo hundaafuu isiin haadha kifaayaa fi jadiidii fi ijoollee ifi deeyse qofaaf haadhaa miti. Nutilleen hedduu abdannaa bakka rakkoon jirtu isii turraa mul'ata. Galanni sii immoo takkaa himamee galanni xiyyaa himamu takkaa jetteen beeytu waan gootu dhooysumatti. Mana isaanii kana gaafa ifiifuu ol seenanii rafuuf rakkatan qaban. Qe'ee tana namni guutee jechuudha. Ka'ii fi taaribaan deema jee dhawame. Ka'ii fi jaarsi walirraa dhalanii karaa irra darban fuutee as fiddee waa hedduu ta'isiin godhu jirtu. Inshaallah waaniin asirratti dubbadhee fixuu miti. Waan akka dookumantiitti irraa waraabamee kaayamuu qabu. Kuni anaa miti. Oromoonni as keessa jiru guutuu ragaa bahuu danda'anii. Inshaallah haadha teenya hunda rabbi urmii nuuf haa dheereessu. Rabbi nageetti haa ta'u, fayyaa rabbitti haa ta'u. Akka isiin ilmaan Oromoo cinaa dhaabbattee ilmaan Oromoo gammachiisu jirtu isiillee rabbiin bira dhaabbatee rabbi haa gammachiisuun ja'a urmii nuuf haa dheereessu. Akkasii tanallee jechuudha. Eekuma namni manguddummaa ergateen jiru isiniin jeetti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya ashama harka fuunee ilmaan Oromoo hundi keessanuu kan kiristaanaa kan musliimaa kan waaqeffata baganuuf jiraatan nagayni rabbii guddaa bakka isin jirtanitti isin biraa jiraatu. Daawwattoota keenya arrallee deebi'ee dhufee akkuma waliin beeynu san haati adii waa'ee ilmaan kifaayaatiif bultii kifaayaatiif hedduu yaadda'u jirti. Wallahi garaa waa dhale saree dheetti Oromooni akkana jechuun ilmaan isii qofa laalamma kifaayaan ilmoosiiti. Akkasumatti ilmaan isiin waywaachuuf jirtu sunis ilmaanuma isiiti. Akkuma kifaayaa guddiftetti ilmaan sanillee guddiftee asiin geesse haati adii. Ilmaan san bira akkamittiin kophaati jedhaqaa isii asit dhiiseetii jettee hedduu cinqamu jirti. Haati garii gaasila intala egaa jibbite jaarsa kee jibbinaan itti dhiisite hedduu sunuma garre garuu immoo abadan heerumnilleen intala xiqqoodha akkamiin lamatti ta'a. Kifaayaan ijoollee ni beeytanii ifiifuu ni dhalte malee ganamaan heerumtee haadhaltu malee daa'ima mataa isiitiifu. Boruus heerumni sii hafan qabu yoo jadiitii hojjittaa hafan jechuudha. Akkamitti heerumni lamatti ta'a. Itti jallattus qaceeltuufis bultiinsii tanuma ganamaa sanii jettee itti cinqamu jirti. Arraa miti haati alii kaniin deemee jirtu garuu sababa siiti taa'u jirti. Kifaayaan nu hunda harka darbitee anilleen haati adii yoo feete tumii ofii yoo feete akka feete godhi akka isiin deemtu godhi kanaan jette osumaan itti dubbadhu diddee nu afaan dhaabbattee jirti. Akkumaan isiniin jee haati ilmoodhaa yoo bultii fi jibbitellee ilmaanii fi abadan bilaash hin jibbitu. Mucayyoon tullakki nagee qabdii baalagummaadha jennee irra murteessuun yoo miidhaa qabaattellee booda dilaa'uu taati sheena'uu taati. Khaysii yoo feete tumii akka feetetti oofiyattu anilleen xiqqoona dhibbe maaliif jennaan ilmaan ifii namni waa bilaash hin jibbu dhiiroo wayii jira. Bultuma tana keessaa ba'uunsiitu bultuma tanarraa garaa murachuunsiitu wayiitu jira waan juutu xiqqishonatti ulfaatee inni lamada deemii naafi ati waliin deemneeti dhufna bakka takka dheeyinee an jennaan maraattu na seete eeysa nageessuu deemetteeti nageessuu deemteetteen na diddee baate anammallee isumaan eeguu taa'u jira. Haati aliilleen dadhabi'anii isiirraa dhibdee fuudhuttiin jira halkanii guyyaa osoo walitti dubbannuuti atummaan itti dubbadhu irraa fixadhu jetteen na dhiiftee haajaadha isiilleen baate hanqomu guyyaan taa'ee eegu jira hangee isiin dhuftu ammallee numaan eega isinilleen yaada keessan hedduun arku jira.
dhiyootan hunda koomentii jalatti bakka quraanaa geessaa itti qaraasisaa ka'eechuu jirtan arkuu jirra. Lakki immoo dhiiroo miidhaa miti akkanumatti gaa aara inni osoo hin mari'achiisin ittiin himin ilmaan fuudhee kuteen sanfaaf wayi garaa murattee kana jechuu jirti jenneeti onneenne lakki immoo sanbira kuteen deemuu ilmaan sanuu ilmaan kiyyaniin fadhaa yoo asin naafittan malee biyyuma sanuun deemuu jechuu jirti. Duraan namni ni deemnaa Itoophiyaa gallaa biyya teenya sanii gallaa juu isiidha. Arrammoo ambiitii xiyya tana bikibbaan kiyya jiru asii biyya san hin beeku afaan biyya san hin beeku maaliin godhaa hin deemuu jechuu jirti. Dhiiroo egaa wahumaatu jira malee bilaash kana hunda ni jetti. Ammaas nama tokko akkumaan duraan isiniin jee amala isaa laaltee irra murteessita. Kifaaya akkumaan isiniin jee mana kana keessa yoo ta'e sagalee isii namni dhaga'u hin jiru. Haati alii yoo itti dubbatte waan feete baadhattee deemti malee ummaa sii dura dhaabbattee hin danda'uu hin godhuu akkanan ta'uu hin jettu. Har'ammoo dirqiidhaan hin deemuu jechuun ni jirti. Yoo feete ati deemii jechuun ni jirti. Isuma dura dhaabbattee akkasitti afaan ol fudhattee dubbachuun sunu akkuma isin jettan san laata wayii taatii jeetiin aadaaleetiin illee itti naarinii irra laalinii ittilleen ka'inii jeenii ussisiisee isiilleen gabbaate rabbi khayrii haa godhu gammachuudhaan if duuba deebitee ni deemna ta'ettu rabbi haa godhu. Ani maalii murteesse akka kiyyetti maaliillee na dhiiftee hin deemnii waliin deemna waan jettu dhugaadha dhiisee hin deemu anillee asitti deemuu taanaan walumaan deemna. Wajjuma deemna yoo immoo kifaayaan akkuma meettu kana taate numa jiraannaas teenyuusi hanga isiin haya nu yaasaa isiin jettutti teenyee biyya waggaa meeqaa'uu keessa jirra wanni taanu jirtu rabbi hayyamsiisu hanga isiin hayyamtutti ni teenya waan juutu na dhufee aadaaliillee mari'achiisee ittiin ka'inii hin lolinii ishiinuu akkam meettu kanarraa bayyanattee ni deemna jechuu malti ilmaan isii akkuma isii jaalattu kana isiilleen ilmaan isii jaalatti booda bayyanattee ni aanaa jechuun ooltu kan madura siin jettu sanitti itti dhiisii irra laalinii jeen ta'aartee jechuudha akkamitti naafaan dhaabbattee akkamitti qaalii kiyyatitti osoo tanaami waan biraa jeeniyu naaf fudhattittiin beeka jettee ittillee nullee yaamtee akka gootootillee godhinaan jette itti naariin jee tasgabbeessee isiilleen gabbaate rabbi nagaa godhuu ta'if booda deebitee ijoollee tiyyatti na galcha ifiin nuun jettu rabbi haa godhu amma nuu kadhachuu jira inshaallah yoogaa waa jiraatanis waan jiru san falatti goona bi'iznillah rabbii waliin gammachuudhaan akka isiin nu wajji deemtu abdii qabna. Isinilleen du'aayii godhaadhaa warri isiidhaaf rakkattanii haadhaalii cinaa dhaabbattanii rabbi si haa gargaaru galatoomii bultii isaanii irratti walitti deebisuuf ilmaan siitiin walitti deebisuuf cinqamu waan ajaa'iba isinitti ta'u akkuma isin jechuu jirtanii haadhaalii namni manguddummaa ergate hin jiru yaa kifaayaan manguddummaan erganne yaa jadiit manguddummaan erganne jaartii xiyyanaa galchii ummaayii jadiit jeeni khatti waywaatee waan kana jirtuun qabdu ifuma siitiif abadan isaan lamaan walitti deebisuun qaba ilmaan san bira deebisuun qaba jettee itti jirti haadha akkana argachuun carrooma. Wallahi isiillee rabbi urmii haadhee reessu haadha sii qofaa miti haadha isaanii qofaa miti haadha teenya hunda haadha Oromoo biyya tanaati haati alii jechuudha. Waa'ee haadhaalii tan nuti takkaan dubbatin waa hedduutu jira akkumaan haadha Oromoo biyya tanaati isiniin jeetti waa hedduu ilmaan Oromoo ka isiin cinaa dhaabbattu kabbaan fitee akkanumatti darbu karaarraa fuutu gaara kana dhawamee rasaasaan harkan qabne miilan qabne as gad dhufu manni sii kun UNHCR jechuu dandeessan qayyi masqal jechuu dandeessan maquma Oromummaati nuundaafuu haadha rakkataa Oromoo hundaafuu isiin haadha kifaayaa fi jadiidii fi ijoollee fi deeyse qofaaf haadhaa miti nutilleen hedduu abdannaa bakka rakkoon jirtu isii turraa mul'ata galanni sii immoo takkaa himamee galanni xiyyaa himamu takkaa jetteen beeytu waan gootu dhooysumatti mana isaanii kana gaafa ifiifuu ol seenanii rafuuf rakkatan qaban qe'ee tana namni guutee jechuudha. Ka'ii fi taaribaan deema jee dhawame ka'ii fi jaarsii walirraa dhalanii karaa irra darban fuutee as fiddee waa hedduu ta'isiin godhu jirtu inshaallah waaniin asirratti dubbadhee fixuu miti waan akka dookumantiitti
irraa waraabamee kaayamuu qabu. Kuni anaa miti Oromoonni as keessa jiru guutuu ragaa bahuu danda'anii insha Allah haadha teenya hunda rabbi urmii nuuf haa dheereessu, rabbi nageetti haa ta'u, fayyaa rabbitti haa ta'u, akka isiin ilmaan Oromoo cinaa dhaabbattee ilmaan Oromoo gammachiisu jirtu isiillee rabbiin bira dhaabbatee rabbi haa gammachiisuun jaa urmii nuuf haa dheereessu. Akkasii tanallee jechuudha eekuma namni manguddummaa ergateen jiru isiniin jeetti isaan lachuu osoo manguddummaan ergatin ifiif dirqama walitti hin deebisa. Mucayyoon tunis intala lalaati boru heerumaaf ta'is isaa wajjitti addaa baatee ilmaan sii dhiiftee kabiraa heerumuu qabdu bultuma sii taganamaa deebuu qabdi jettee osoo abbaan mana kifaayaa jadiidni beeytanii manguddummaan ergatin osoo kifaayaan bultii xiyyanna deebise jettee manguddummaan ergatin ifiif itti rakkachuu jirti. Rabbiin gaa waan isii yaadde kana bakkaan haa gahuu fi galmaan rabbi haa gahuu fi nutillee waliin taanee isii waa hedduu nu gooti nuti takkittii tana yoo rabbi nu laaffise goonee fi gammachuu waliin karaa buunee biyyatti warra galu rabbi nu haa godhuun jaa. Insha Allah bal'inaan yeroo biraa walitti deebina. Saniifuu nagayaan naa jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.